بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينك يكون نجاجبتني فيا على باب جراتن إن شاء الله. فيديو سنقبل في إن شاء الله أعظم شخصية في التاريخ. فيديو جدو إن شاء الله. فيديو كوني نمتجة تكتري نما مكانسا مايكل حالة نما جدم نما كتابة إباول برسه عمري إسا وقادي دمي لما قوتو كتابة كان برسه dabarsee jechuudha. Eega kitaaba kana xumuree namichi kuni akkuma kitaaba kana xumuretti muhaadaraa xiqqoo godhe jechuudha. Biyya Laandoonitti irra guddaa taarika addunyaa kan tahe odeessuu jalqabe namichi kun jechuudha. Odeessuu jalqabe ni jedhe namichi kun gurbaa takka ni dhaabbatee jedha. Namichi takka ni dhaabbatee amma namichi santu odeessaa jedha ni dhaabbatee jedha magaalaa xiqqoo keessa. Biyya maqaan ishii Makka jedhamtutti odeessuu jalqabee jedha. Ani ergamaan rabbiin isinitti na ergate li'utammima lakum makaarima al-akhlaaq jedhe odeessuu jalqabee. Akkuma kana jedhetti itti amananii jedha namichi kun. Namni afur itti amananii jaartii isaa saahiba isaa ijoolleen lami itti amananii jedha. Amma eega waggaa 1400 musliimoonni heddumminni musliimoota miliyoona 1.5 yookiin cinaa darbee booda akkamitti kijibata kijiba hin tahu jechuun kun waan kijibarraa fagaate waggaa 1400 akkamitti kijiba namni takka nama heddumminni isaanii miliyoona caale kan sabu ni jira hin jiru jechuudha. Kan sabu hin jiru. Wanni biraa waggaa hedduu darbu waliin musliimoonni lubbuu isaanii qabeenya isaanii waan qaban nabiyyi isaanii watti tuqan akkuma har'a namni biyya fadha irratti jechuudha nama nabiyyi isaa tuqe kanarratti sallallahu alaihi wasallam akkuma har'a balaleeffachaa jiru kanarratti akkanuma qabeenyaan lubbuu ofii hin kan gadi bahee dhumaa jiru nabiyyi isaarratti abadan hin jiru jechuudha. Nama kanarree akkamitti kijiba gootu mustahiil kijibata abadan kijiba hin tahu jechuudha. Ka kijibarraa fagaata jechuudha. Dhugaa dhibbatti ka jaalatus ka jibbitus dhugaadha jechuudha. Namni nabii keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhee wasafu kuni nama yahudaa hinni wasfii nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkanatti nama akkanaa jedhee taarika keessatti himeeffachuu ummata keessatti taarika addunyaa keessatti irra caalaa shakhsiyyaa tahuu isaa akkanatti ibse. Nu immoo akkam jennaan nabii keenya sallallahu alaihi wasallam namni akka isaatii hin dhalatu jennaan sallallahu alaihi wasallam ni jedhe Hassaan ibn Saabit radiyallahu anhu sirra أما نبي كن يراه ولا ليسا جرن حسان ابن ثابت رضي الله عنه سر وان غاريهن أجر إيجي جر سر وان غاريهن أجر إيجي سر بريدا هن دل هذا جر هن دل النل هن دل تولي وان هندرة والقلوفته أي بي هندرة والقلوفته أكنما أفيكيتي فلاتي سنت أكنما أفيكيتي filatee uumamteetti waan hundarraa qulqulloofte jedhee radiyallahu anhu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkanatti faarsa jechuudha. Har'a eega waggaa 1400 waan fedhan yoo jedhan wallaalaan xiqqaataan dura dursoo namni nama ergamaa rabbii dhiisaa sallallahu alaihi wasallam ashraful khalqi irra caalaa namaa dhiisaadha. Ana tanahu namni na arrabse wallaalaadha jechuudha. dura namni biyya kan naman arrabsu osoo biyya namichi har'a yookiin fakkaataan isaallee hedduu jira akka isaallee abaarsi rabbii irra jiraatu isaan hunda isaanii huti osoo biyya kanii as bahanii hin arrabsan turan jechuudha. Garuu wallaalaadha akkasi bileen kiyyaa haga dandeenye beeknee osoo tahin walaakiin lubbuu keenyallee qabeenya keenyallee huma fedhallee ka ergamaa keenya nu caalu hinjiru kana beekuu qabanii sinin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.